Akkam jirtu hundi keessan baga gara barannoo biraa data structure'itti nagaan dhuftanii. Barannoo kana keessatti C++ fayyadamuun noodii tokko bakka murtaa'aa ta'e tokkotti yookiin gidduu linked listiitti akkamittiin akka insert goonu ni ilaalla. Itti aansuudhaan akkamittiin noodii delete akka goonu waliin ni ilaalla. Akkuma kanaan dura ilaallee linked listiin walitti hidhama noodotaati. List of noodii linki gochuuf immoo pointerii fayyadamuu qabna. Noodii tokko gidduu linked listiitti insert gochuuf deemsa lama hordofuu qabna. Tokkoffaa gara bakka itti insert goonu sanatti traverse gochuu qabna. Lammaffaa noodii haaraa pointerii fayyadamuun noodota dura wajjin sirriitti wal qabsiisuu qabna. Akkuma dura viidiyoo koo keessatti isinitti himee kutaalee gurguddoo sadan linked listii create godhanna jalqaba. Isaanis node classii, linked list classii fi main methodidha. Node classii keessatti variable fi constructoroota nu barbaachisan hunda erga barreeffannee booddee akkasumas linked list classii keessatti head pointerii create gochuu fi initialize gochuu qabna. Itti aansinee linked list classii keessatti akkuma noodii jalqabaaf dhuma listii irratti insert gochuuf functionii create godhannee noodii gidduu listii irratti insert gochuufis functionii create godhanna. Mee functionii keenya haa uummannu. Return type isaa void jennee maqaa functionii keenyaa immoo insert at middle jenna. Functioniin kun parameetirii lama fudhata. Positionii fi data fudhata. Positioniin bakka itti noodii haaraa insert gochuu barbaannu argisiisa. Data inni jedhu immoo noodii haaraa keessatti data store goonuu argisiisa jechuudha. Functionii keenya keessatti jalqaba noodii haaraa keenyaaf heap memory dynamically allocate gochuu qabna. Node new node equal new keyword then node jennee data isaa kennuufii qabna jechuudha. Itti aansuudhaan traverse goonaa hanga positionii -1 bira geenyutti. Fakkeenyaaf linked listiin keenya kana dhahaa jennu 10 20 30 20 fi 30 gidduutti 25 galchuu barbaanna. Bu'aan isaas 10 20 25 30 ta'a. Kana gochuuf hanga positionii keenya 2 ta'utti traverse gochuu qabna. Traverse gochuuf immoo temporary noodii uummanna. Temporary noodii uummanne kanatti adreesii head noodii assign godhanna jalqaba. Itti aansinee temp pointeriin hanga noodii position -1 bira ga'utti move goona. Kana gochuuf for loop fayyadamna. For loopiin keenya head noodii irraa jalqabaa. Kana jechuun tokko ta'a initial value isaa hanga position -1tti iterate ta'a jechuudha. Gaafa iterate ta'u immoo tempiin keenya next jechaa move godha jechuudha gara fuulduraatti hanga position -1 ta'utti jechuudha. Steppiin itti aanu noodii walitti hidhuudha. Yeroo noodii walitti connect goonu tartiiba isaa of eeggachuu qabna. Jalqabaa nextiin noodii haaraa temp next ta'uu qaba. New node next is equals to temp next ta'uu qaba. Itti aansuudhaan noodii duraaf nextiin isaa noodii haaraa ta'uu qaba. Temp next is equals to new node jenna jechuudha. Erga isa kana xumurree noodii display kan godhu isuma viidiyoo koduraa keessatti barreessine asitti paste goona.
itti aansinee main methodii keessa deemuudhaan functionii keenya call godhannaa. Kana booddee run goonee haa ilaallu. Kanaaf akka kanaatti bakka barbaannetti noodii haaraa insert gochuu dandeenya jechuudha. Amma akkaataa itti noodii tokko link listii keessaa haqnu haa barannu. Jalqabaa header functionii create godhannaa. Void delete node jennee parameetrii isaa int position jennaa. Link listii keessaa noodii tokko haquuf steppiiwwan 5 hordofuu qabna. Steppiin tokkoffaa listiin duwwaa ta'uu isaa mirkaneeffachuu qabna. If head equal to null jennee check goonaa. Yoo headiin keenya nulliidha ta'e daataan delete ta'uu waan hin jirreef battalumatti exit goonee baanaa. Steppiin lammaffaa noodii delete ta'uu bira osoo hin gahin positioniin tokko yoo hafu dhaabbachuu qabna. Kana gochuuf immoo jalqaba temp pointerii create godhannaa. Pointerii kanatti head assign goonaa. Isa booda for loop fayyadamnee head irraa kaasnee hanga position -1 tti tempiin move gochaa deemaa jechuudha. Steppiin sadaffaa target noodii pointerii biraa irratti save godhannaa. Kanaaf pointerii node to delete jedhu create goonee temp next assign goonaaf. Steppiin arfaffaa noodicha bira darbuun noodii itti aanee jirutti link gochuu qabna. Tempii keenya kana jechuun temp nextiin temp next ta'uu qabaa jechuudha. Erga kana goonee meemorii keenya free gochuu qabna. Kana gochuuf immoo commandii delete jedhu fayyadamuun noodii keenya sana meemorii irraa ni balleessinaa jechuudha. Kunis programmiin keenya clean akka ta'uu fi meemorii leakiin akka hin uumamne nu gargaara. Yeroo koodiin run goonu kunoo akkasitti noodii barbaannu positionii kanarraa nuuf balleessaa jechuudha. Egaa yaada kanas sirriitti akka hubattan abdiin qaba. Viidiyoon kun yoo isinitti tole tuutoriyaalii kan biraa argachuuf subscribe, like, share, comment gochuu hin dagatinaa. Waan ilaaltaniif galatoomaa. Gaaffii yaada yoo qabaattan commentii nuuf barreessaa. Galatoomaa.